Booda booddee miciyyoon tun jaartii namaatis. Jaarsinuu sittas beek tabiraa seenuu seessaa mee hordaan maal naan jette. Mee ati Bilaal xiyyaa maal naan jette yoo ati hin jiin abbaa Bilaal dhiiga boochee. Assalaamu alaykum taatota keenya. Baba kiyyantilu taatee Bilaa fuudhuu deema anuma qaba. Anummaan xiyyana bira jirti. Anummaan teessan siin jira. Anummaa xiyyana bira jirti. Dantaa isaatii. Nuti kun ho'iidha goonaa. Ummaan xiyya qawwee hunda hunola. Qawwee hunda naa bitte. Qawwee hunda naa bitte. Ummaan xiyya hunda naa goote. Anaa xiriis naa bitte jiin. Waa hunda jiigaa. Naa bitte. Akkasitti. Ummati yakumaan kuutu naa bitte. Nama kan keetillee yaamnan dideemti dhiisin godhin gaa dhiisi. Dhiisin godhan gaa maan godhin. Baaban ka yaamnan dhufuu dideemti? Dantaa isaati. Dantaa isaati. Tummaadha qabnaa jiinuun akkanatti hidha godhu jirraa jiin. Amallee nuunnullee qabne. Hin fayyada nuunnullee. Eid mubaarakii jiin. Isin nuunnullee. Eid mubaarak jiin. Eid mubaarak. Bageetti dhiisin gahee jiin dhiisin godhin. Baga itti gahee. Hayyee kala sammuu sotattaa gaanaan mara hayyee. Kunooga hordoftoota keenya akkuma agartanii maatii tiyya wajjin. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Rabbi keessatti nu haa dhiisu. Du'aa'ii naaf godhaa. Umurii naaf haa dheeressu. Ijoollee tiyya babbareedduu tanaa. Ani isaan bakka itti dhiisee deemuun qabu hoon abbaan Bilaal deemelleedha. Ilmaan kiyya kana nan jaaladha. Haalan hin jaaladha. Biyya namaa keessatti gaa biyya namaa kan ni beektan gaa akka itti ijoollee tana guddisanii wajjiin rakkataa wajjiin cinqamaa yoo dhiira dhalte faa keessa fuudhalaa yoo taate mana araballee wajjiin ni dalagatta. Dhalaa yoo taate waan rakkoon qabu mana arabaa wajjiin ni dalagatta. Dhiira yoo taate nayyaman uummanni badaadha. Dhiira ijoollee xiqqoo tanallee nayyaman jechuu attaa xiqqishaa kanaa nayyamanii. Adaanaa kaayetuman gaa dalagaa tiyyas numan dalagadhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin inni wardaan ni rakkatti. Ogga rakkattee fi nuuna yaamtii jeeti ani irrakkadhu ijoolleen tiyya silaama kunuunaaf guddisa bas gaa kophaa mana biyyinis biyya namaati hafeessuudha fedha inni ilmaan isaa babbareedaa kana jechuudha. Biyya namaa tana keessatti saaxilamuu fedha jechuudha. Yoo namni ilmaan kana naqee deeme ilmaan kiyyalleen baadilaman. Anamma ilmaan kiyya kanas baadiluu fedhu yaa obboleeyyan kiyya gammadeetuma gammachuun alhamdulillahi rabbil aalamiin jeen illeen gaddu maalin godhaan gadda maaltu na gaddisiisa namni irraan duune fayyan qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin fayye mookaminne gaafa san fayyaan qab namni gaa kana waatti godhuu santu na maraachi anillee maraatuun ta gaafa sanii sunu humaan aangoone yaa obboleeyyan kiyya mi'a galchan iyyuu humaan aangoone sunu garaa isaa jechan iyyuu maaltu isaa jechan ayyisiisa'u dantaa isaati. Dantaa isaati akka isaa taate akka inni jaalate yaa obboleeyyan kiyya. Alhamdulillah rabbil aalamiin angaruu rabbii fayyaa kiyya nan dhoorgini. Wanni du'aayii isin naa gootan fayyaa tiyya ilmaan kiyya irratti rabbi fayyaa naa godhu du'aama naa godhaadha obboleeyyan kiyya isinillee na wajjin cinqamu jirtanii. Hedduu takka hanga duraanillee wajjin akkana na wajjin dararamtanii ammallee dararaan tiyya isinirraa gadi laaftu jechuun isinillee hin dararaminaadha obboleeyyan kiyya. Du'aama naa godhaadha jantaa. Garuu mana miciyyoo sanii Hotu itti bilbileellee waan hin jenneen ani hotu njuu yaamu maalin godhaa yaamu amma yoo achitti dhaqee tis mashaakila tokkotti nan uuma silaame mana micciyoo sanittuu dhaqee dhaquufis waan oolu garuu yoo inni akkanumaan ijoollee isaa tanallee mee ijoolleen tiyya gaa idesitee jee akkuman fiidoo durarratti isinitti hime san hin laalle jechuudha. Arra iddi guyyaa nunoo amma faada na garras aba oya chocolate nyaatte kana yaaddoodhu habibi kufeetaatis habibi akkasuma jechuudha maalitti jiraa ganti fisha jee dhufee laallee haa daawwattoota kiyyaa wardaan booyaat ni boochi booya rafutti jirti jeetaa ujira inni ani booya rafutti jiru maaltu na boochisa alhamdulillah rabbil alamin rabbi natti fedhin ganaa boocha gammachuu malee rabbiin gadda natti fedhini garuu inshallah iddi tun hanarraa baatu iddi tun
baatu achuma yoo inni manuma miciyoo sanii kataa'u kawanni waa takka dhufeeti sumaa takka ilmaan isaa kanallee hin laalle taate dhaqee sana achitti isa dhabamsiisu ta'a isaa fi ishii sanuu isaa dhumattee jirti har'as hin dhufne guyyaa sadii dhufee ilmaan isaa kana maal warda akkam kan jiin akkanatti numaachi taa'ee viidiyoo nama maree achiin haalan labaa miti ichi taa'ee wanni wardarraan hin ta'iyyaa abbaa bilaal wanni tahaan jirtu an siimeetiin jira dhiisi baabaa garuu jireenya hankee olii wadhu abbaa bilaal jireenya hankee hordaa wallaan booneetu kan jiraadha kun okkolmatti ilmaan kiyya wajjin boonee jechuudha wanni narraa jedhan jirtu wanni narraa irrate hin jirtu wanni narraa bade hin jirtu alhamdulillah kun ilmaan kiyya wajjin hin taphadhee hoflee wajjin bashannanee iidallee wajjin raahessa jechuudha ilmaan kiyya hadiiqaa geessee taphachiisee hadiiqaan sin keessaa mi boon feetanii miti eeywaa baabaa keessan dantaa isaati baabaan jaalaa nyaachisuu jirtaa bilaalee taa'e yaa rabbii qiyyaa laa yaa habiibi laa nyaatuun keenyatti yaa ruuhii qiyyana huccuu balleesseef jala yaa ilmootiyya maal akkalaatti tokko akka kunoo gaa'iddi maashaallah tana yaa'achoota kiyya wajjin bashannannaa anoo akkanumatti isinii wajjin bashannanaa boo'ichi hanga tana duraa boo'ee isin boo'ichisee uni gaa inshaallah du'aa umanaaf godhaadha kunoo iddi kunoo nu biraanis tana fakkaatti har'a kunoo iida ijoollee xiyyas isin garsiisumaafin as ba'ee jechuudha akkanatti kunoo iida godhu jirraa abbaan bilaanurraa him'esus kunoo hordaa wanni gaddisiisaa hin jirtu isubaat deeme malee ilmaan kiyya sun roda bira jedhanii alhamdulillah boo'ee fi alhamdulillah fayyee amma bultii isaa facaasuu fedhe garuu yoo bultii isaa ilmaan babbareedaa kana facaasuu fedhe sun filannoo isaati gaayaa daawwattoota kiyya gaafa mana wajjin jettan isinis kunoo an waan hin ji'uun hin qabu yoo as gara galee silaa naan mari'ate tun hundin dhuftu naan hin mari'anne waa takka naan wanni hin jenne an quban qabu an maachitti tana oofuu eegalee wanni ta'uuf hin jirtu natti fakkaatee garuu hoggan akkatti ilaale wanni ta'uuf hin jirtu anarraan achitti galis jee abbaa bilaaliin kadhadhuan roorroo hunda gaafa raqmalmaa kanaa obsina waa hundaa'u qeessaanuma bayanii inshaallah rabbiin gaawwan kana na tuttuqee na laaluuf beekan biyya namaa kana keessatti alhamdulillah man jaa jechuudha alhamdulillah orgoseefi alhamdulillah ummaan teenya qannaa nuti baabaan keenya dantaa isaatii kun ijoolleen tiyyalleen ummaa teenya qabnaa khalaas kanallee baabaan kan keeyyaartii biraat argate dhiisisee nuti jira ummaan tantees bira jirti waa hundaa baabaa kiyyattee nan cinqin jeenitiin jira ilmoon dhiiraa kaan beekaa gaa namatti ijooyti garatti waa namaa qabattee jechuudha akka dhalaatii miti amma yoon micaa kana isatti gorsee jemcaa kun itti garagalee booda sin beekun ijaan micumtu kunu jechuudha eegaa sin beekuu deema siin ijaani jechuudha ilmoon tunu jechuudha ilmoon dhiiraa tun nu darbiteeti biyya namaa keessatti akkanatti barbaaban keessan isin facaasee yoon hin jeen yoo inni isin kanne baaban keessanii barhoon jeen wallahi haalan itti ijaan jechuu ijoolleen isaa ta dhiiraa tunu gaafa isin ijoollee abbeekkan isin godhe hoon hin jeen gise isaan gurgurdatan jechuudha garuu ansan hundallee maalan godhaan jaanii miti yoo ka obbeeku taate kun olmaan dhiira horee qaba waan itti jirtu tana guutuu dhiisi abbaa bilaali gochi kun sin baasuu wanni siidhaamu kanumaa yaa qaali odon qaalii kiyya jee kana siyala maraadhii kanaan naa dhufte galii sii ta'uu baat taa'e mana feeruza
feeruzaa kan ta'e qaalii. Taaba. Ilmaan kiyya kanaan natti qaqqaalidha yaa boonis gaasila akka hankee kanatti silaa ammaan tan hoggati baate bashannantu kanaanis silaa bayeetiin bashannanuu wallaalle. Dachii rabbii balloodha ummanni Muhammad guutuudha dhageetiin qamaa silaa akka hankeetti kanillee gabbee barcaa'oo taayitiin firraachidha silaanis garuu kunoo ilmaan kiyya qaqqaalii kanaan bakka itti dhiisuu qaba. Haalan hin jaaladha lubbuu tiyya daraniin ilmaan kiyya jaaladha jechuudha. Kanaafuu sababa hankeetiin ilmaan kiyyoona keessatti facaasee hin hiyyeemsu yaa obboleessa kiyyaa. Garuu ilmaan kan kee kanaafi gaafa Feeruzaa olii filadhu wanni nan siin juu yaa abbaa Bilaal tanumaa. Kunoo wardaan dhiideessu jirti isinillee dhiideessu jirtanii. Wardaanis kunoo iida ijoollee ishimaa wajjin bashannanu jirti. Abbaa Bilaal dhaamsa dhaama fi isinillee daawwattoota keenya ilmaan kan kee babbareedaa kana yoo agarte ilmaan kan kee kana yoo dhabde waan itti jirtu kana birraa dhiisii jaanidha. Naa dhaama fi isinillee kabajaa hin qabdu dhiirti yoo kabajanillee yoo jala mammaraatan daranuu maraatti. Hangin duraan isa jala maraadhe unaaf gaanis. Hangin duraan isa jala maraadhe isa jala boo'ee fuunaaf gaa. Waa nama naa oliiti fi nama biiftuu olillee hin jaalanne. Inshaallah biiftuu sanillee fideetiin daawwattoota keenya. Ifitti araarsa jechuudha intala Oromooti ishiin isitti akkas godhe sun silaa har'a ishii fuudhe. Wallaahi naan qocca'u ture. Nallee hin aarsu ture. Efanin fuudha jee lafaa keetti tanuma akkasitti waa meeqa isaa itti taate san silaa fuudhe nan aarsu ture. Nin fida biiftuu amma mana kiyyamte. Fideeti wallaahi wajjin bashannannee asitti wallaahi ishillee garaa keessaa fitti araarsee jechuudha obboleeyyan kiyya. Obboleettii godhadhee wajjin jiraachuu ta'a. Biiftullee jechuudha. Obboleettii godhadheetiin ganaa wajjin jiraachuu ta'a. Garuu inni Feeruzaan fuudhu. Hin fuudhu Feeruzaa. Silaa biiftuma san fuudhe amma garagalee. Yoo fuudha fedhe as garagalee biiftuu fuudhe. Yoo fuutiin irraan dhuftee maraadda shakara yoo kayyetti taate michiyyoo siyyacha akkas taate san fuudhe.Onni siin jiru. Taayi baabaa kun gara si'atu. Feeruzaan waan makka biiftuun qabduu qabdi ishiinis. Tanurraa addaan qabdu. Saniifuu biiftuurraan bareeddu. Biiftuu olii miti. Kanaafuu booddee miciyyoon tun jaartii namaatis. Jaarsinuu sitti as beeku tabiraa seenuu keessaa mee wardaan maal naan jette. Mee ati Bilaal kiyyaa maal naan jette yoo ati hin jiin abbaa Bilaal dhiiga boochee. Ni agaruu teessa. Jaartii namaa kaleessa jaarsa irratti ilmaan facaaftee gabbaate. Naashidaadha malee. Dhalaan kalee ilmaan facaaftee kaan namaatu baatii sadii ugeessee muddaa ullakkaa wayinne ishii. Baatii sadii ugeessee yoo fedhe immoo nama jaarsa saniitu garaa qabaachuun mala. Ijoolleen xixiqqoon dubureeti barbaaddattee wardaa oli taati fuudhuu deemtu hin jirtu. Wardas ijoollee daa'ima laal. Tana fuutee beekte jechuudha. Suba biratti kati borqoqqootte gaalmaan dila kana si horte. Obboleessa ta'e. Malee suba biratti kanatti lafeen nu asii yaate wardaa tanaaf jette malee kanaaf amma tabiraa laallatu kaate malee wardaa daa'ima. Duraan akka ittisni beektaa. Wanni dulloota namaa naannessituuf hin jirtu achi garagaltee. Ammallee kan akka tiblaale waa Feeruzaa sanirra nama guddaa amtanillee waa Feeruzaa sanirrallee nama gaadulloomee kanarra ijoolleen irraan barbaaddatu hin kaane dadhabee jechuudha takkallee uumaa takka siyaasaruu dadhabee irraan laallatu sanillee waan geenyen fakkaadha ifitti garuu akka yaada keetitti hin beeku akka yaada keetitti hin beeku gaa wardaan dulloomte uumaa takka naa godhuu dadhabdettee araddaa keessa kaateessaa garuu
yoo laallattellee osiraatan mordaa olii laallatteega bareeddu xiqqishoo wardarraga ta wardarra xiqqoodha ammallee kuma siin jaan tun amma biifturrallee nama guddaa wardalleedha gadii miti biiftuma san si wayyaasa harka meeqa yaa gogaa dhalaan dhalumaa hundooma takka qabdii fayyumaa nagaa raddaa keessa mammaraatu jirta malee ati waan fayyaanii mitiiti obboleeyyan kiyya gaa kunoo hangaruma si wajjiin koosee si wajjiinis taphadhee abbaa bilaalis kunoo waan inni fedhu jejje'ee fi tuttuqeef bakka inni fedhu hundaa warrallee deebi'ee meegaa akkanumatti hingaa isin bashannansiisa wajjumaan bashannannaa kophaatiyya yoon ta'es isinin qabaa oromoo waldhoo waan dhabe hin qabu wallaahi sumarraan isin wajjiin kokkofla inshaallah du'aa umanaaf godha obboleeyyan kiyya qaalii fi gaarii oromoo bal'oo wallaahi akka lubbuu daltiyyaa daraniin isin jaaladha lubbuu tiyyarraa hedduu takkanaaf galatooma naaf jiraadha naaf bal'adhaadha ubrii naaf dheeradhaadha riskii guguddoo naaf argadhaadha inshaallah rabbiin bal'oon biyya teenyatti nu haa dachaasu inshaallah anillee rabbiin bal'oodhaan haadha fi abbaa kiyyaa fi aalii tiyya keessatti ilmaan kee wajjin si haa deebisuu ja'a du'aa naaf godha biyya namaa tanallee khalaas nu argeetin jira firaan galuu fedhaawniin gala inshaallah yoo rabbii kiyya biraan naaf taate du'aa naaf godha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii isiniin jaaladha bye